Hai akkam naguma keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo haa ta'u dhaggeeffattoota kabajamtoota hordoftoota Nuurbii chaanaalii kooti akka nagaa taataan abdiin qaba. Har'a kanan dhufe ijoolleen hedduun koomattiin keenya nu jalaa cufamee jira. Koomattiin keenya namoonni biraa koomattii nuu kennuu hin danda'u. Baay'ee rakkannee jirra. Furmaata isaa amnee jirra jedhanii ijoollee rakkataniif furmaata isaa isiniif fidee dhufee jira jechuudha. Akkamitti viidiyoon keessan YouTube keessa isin jala cufame akkamitti akka banuu dandeessanii akkamittis akka namni koomantii isinii kennuu danda'u jechuudha. Viidiyoo koo like, share, comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Amma walumaan ilaalla. YouTube nu jalaa koomantii cufe akkamitti akka koomantii isaa bannu akkamitti akka namni biraa koomantii irra galii koomantii nuu kennuu danda'u jechuudha. Viidiyoon koo isinitti tole like, share, comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Na waliin turaadha hamma dhumaatti. Garuu laayikiin keessan baay'ee xiqqaate. Mee laayik godhi. Min ilaalta viidiyoon kan koo baay'ee guddaadha. Garuu laayikiin hin jiru, ilaalchi hin jiru. Ilaaltanii itti fayyadamtanii irraa baatanii laayik godhaadha. Na jajjabeessadha. Na waliin tura. Hunda isaatu irra deemee tanaan amma kana isinitti agarsiisu jechuudha. Sirriitti eessan akka tuqu, eessan akka sochoosu sirriitti ilaaluu qabdanii. Gaafii waan isinitti ta'es na gaafadhaadha. Na waliin turaan affeerraa kooti. Amma duraan dursinee YouTube irra galuu qabna. Amma YouTube irra galuu qabna jechuudha. YouTube irra erga galleen booda iddoo piroofiinaaliin keenya jiru san achi tuquu qabna. Suuraan keenya itti aansinee YouTube Studio kana tuqna. Amma viidiyoon kan keenya nu dhufa jechuudha. Amma ani viidiyoon kan koo inni kun kaleessa cufee ture garuu banee jira jechuudha. Banaadha. Ijoolleen isin jalaa cufee YouTube keessan tartiiba kanaan kan isinii dhufu jechuudha. Kan cufame jechuudha. Koomantiin isaan hunda isaatu banee tanan jira. Kan isin jalaa cufee irra deemtanii banattan jechuudha. Amma usheetuman viidiyoo kana tuqa. Viidiyoo kana ergan akkatti tuqeen booda amma iddoo iskirbiittoo ishee tanadha kanan tuqu. Iddoon irra deemee isin agarsiisu kana sirriitti ilaaladha. Amma ergan akkatti tuqeen booda odoo koomantiin isaa cufame asitti bicaa ta'e yookiin magariisa ta'e naa dhufa. Inni biraa immoo sila banamee gurraacha'ee dhufe. Amma isaan barreeffamoota kana keessaa ishee koomantii kan jettu tanan tuqa. Koomantii banuudhaaf jechuudha. Ittaasee kana nani tuquu uumaa jedha seeti asitti koomantii visibility allow all koomantii banamee jira jechuudha. Oduu banamuu baate description koomantii dheessii dhufa asitti isa kanan tuqa jechuudha. Na banamee jira oduu banamee asiidha kan tuqan ittaasitanii. Ergan as tuqeen booda kinositti allow all koomantii kan jedhu kanaadha. Na banamee jira sila ta'eef ani kalee silan baneef akkatti naa dhufe. Amma usheetuman tuqa jechuudha. Banamee jira jechuudha agartanii allow all koomantii duraanuu banameedha. Nan bane kaleessan bane. Ijoollee koomantiin keessa isin jalaa cufe akka namni koomantii isinii kennuu hin dandeenye kan isin rakkise. Askattidha kan banattanii amma duwwattan deebi'a jechuudha. Ergan kana hunda tuqeen booda duwwattan deebi'a. Ergan duwwatti deebi'een booda iddoo tanaa oduu koomantiin kiyya banaa ta'e cufaa ta'e asitti giriin ta'e naa dhufa.
sila koomantiin kiyya banaa ta'eef asitti gurraacha'inaa dhufe. Ittaasee seef jettanii seef kan jettu asitti isinii baati magariisa taate jechuudha. Kaza baname jechuudha. Duubatti deebinee koomantii keenya ilaallanna jechuudha. Gaaffii waa isinitti ta'e na gaafadhaa sinin jedha. Inni biraammoo YouTube irratti akkamitti maqaa keenya jijjiirrannaa ijoolleen jettanii na gaafattanillee hin jirtanii. Isa asumaa isinitti agarsiisa erga YouTube irra galtaniin booda jechuudha. YouTube irra erga galtaniin booda your channel kan jettu tana tuqxanii erga isa tuqxaniin booda kinoo ishee tana waan akka qalamii tana ishee tuqxanii maqaa keessan jijjiirrachuudhaaf kaza ittaasitanii isa inni kun koomantii intini kan ittiin cufanidha. Subscribe dha. Isa kana guyyaa biraa isinitti agarsiisa jechuudha. Amma maqaa keenya akkamitti akka jijjiirru jechuudha. Amma isa kana ani bashaasha YouTube jedhee tanan banee isa kana tuqa. Kaza isa kana iddoo kana suurettanii qubaan gadi tuqxanii kinoo kaza ishee eskii tanaan balleessitanii maqaa barbaadan gootanii okay jechuu dandeessanii. Ani jijjiiruu silan hin barbaanneef duwwattan deebi'ee okay jedha jechuudha. Ani jijjiiruu silan hin barbaanneef ganta biraa gaaffii waa isinitti ta'e na gaafadhaa. YouTube kiyya waa baay'eedha kanan posti godhee jala galaatee ilaaladhaa. Waa hedduu barumsa hedduu irraa argattan jechuudha. Akkamitti akka mataan keenyallee nuuf dheeratu qorichoota garaagaraa nyaata waa hedduudha kan jala argattanii. Guyyaa biraa viidiyoo biraatiin amma deebi'ee dhufutti nagaan turaadha. Like, share, comment gochuun na jajjabeessuun irraa faatinaadha. Bye bye.